Rabsoo amantaa maqaa dha'uun taasiseen to'annoo jala oolu. Wanni inni haasa'u marti gaarii miti gurbaan. Oromoon isa ajajee Oromoon beeta kiristaanaa nu arrabsu jedhee narra ajajee namni bakka isa buuse hin jiru yakkinni dalagee waan gaarii miti. Siyaasa Itoophiyaa keessan garaagarummaan ilaalcha siyaasaa paartilee mormitoota Amaaraa fi paartii badhaadhinaa gidduu jiru maali? Wanti gara walitti bu'insaatti isaan geessise kan jedhu irratti xiinxala qabna. Paartii badhaadhinaa yookaan bilchiginaa jedhamuu fi warra Amaaraa gidduu aayidiyooloojiin yookaan adda addummaan siyaasaa hin turre. Maalti ture kan jedhu yoo ilaalle isaanii kan isaan barbaadan egaa olaantummaadha, lafa bal'ifachuudha. Gabaasa Amnesty International yakki namummaa loltoota Eertiraa Tigraay keessatti raawwatamus qabna. Anzalaalam Taaddasaati. Jalqaba irratti gareen mirga namummaa falmuu Amnesty International gabaasa haaraa baaseen waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduu erga mallattaa'ees loltoonni Eertiraa yakka waraanaa fi yakka namummaa ta'uu malu raawwataniiru jedhe. Humnoota Eertiraa dubartoota Tigraay garboomsuu fi gudeeduun akkasumas ajjeechaa akka maleen himateera. Hirphaa Gammachuu. Gabaasni Amnesty International kun humnoonni Eertiraa bakkeewwan yeroo waraanaa to'atan keessaa akka bahan humnoonni Tigraay gaaffii gaafachuu yeroo itti fufanitti dhagahame. Dhimma kanarratti gama mootummaa Eertiraan deebiin kennameen jiru. Ta'us mannaawwan akkanaa kanaan dura dhiyaatan mootummaan Eertiraa waakkateera. Gabaasa Amnestiin baase keessatti humnoonni Eertiraa dubartoota Tigraay guyyootaaf garboomfatanii jedhe. Dhaabbatichatti daayireektara ba'aa fi kibba Afrikaa akka ta'an Tigeree Chaguutaa loltoonni Eertiraa dubartoota dhuunfaa fi gareen gudeedaniiru. Akkasumas garbummaa saalquunnamtee jala galchaniiru. Dhiironni immoo ajjeechaa seeraan alaaf saaxilamanii jedhaniiru. Akka miidhamtoonni dhaabbatichatti himanitti kanneen nurratti badii raawwatan jedhan uffata uffatan loqoda isaanii fi gaaffii dhiyeessanirraa loltoota Eertiraa ta'uu himan. Gareen Amnesty dubartoota gudeedin irratti raawwate 11 dubbisuu hime. Dubartoonni 40 immoo aanaa Kokkoba Tsibaa jedhamutti garbummaa leellaa saalaaf saaxilamuu dhaabbata siivilii biyya keessaaf dalaguuf himuu isaanii gabaasichi ni ibsa. Akka gabaasni kun jedhutti dubartoonni muraasni kaampii loltoota Eertiraa keessa kaan immoo mana isaaniitti yookiin immoo mana loltoota Eertiraan fudhatame keessatti gudeedamani. Akka ragabaatonni jedhanitti loltoonni Eertiraa dubartoota kana kaampiitti kan hidhan ijoollee maatii yookiin immoo firri isaanii humnoota Tigraayitti makamaniiru jedhaniiti. Dubartiin ganna 37 haadha ijoollee lamaa taate tokko loltoota Eertiraan mana ishee keessatti baatii 3tti dhiyaatuuf gudeedamuu himatti. Dhiironni Amnesty International dubbise immoo murtiin ajjeechaa seera malee raawwatu himan. Taatee tokko irratti dureen amantaa haadha warraa isaanii ijoollee fi ollaa isaanii bataskaana qulqulluu Mikaa'el keessa akka dahatan godhanii turan. Garuu sadaasa lama bara 2022 loltoonni Eertiraa humnoota Tigraay barbaacha mana amantaa kana cabsanii seenuudhaan luba ganna 70 ajjeesuu isaanii jiraattonni Amnesty dubbise ni himu. Namoonni lubbuun hafanii fi ragaa ba'an 49 ta'an loltoonni Eertiraa qabeenya isaanii saamuu himanii sababa kanaan jiraachuuf rakkachuu fi kadhaaf kan saaxilaman akka jiran illee himatu. Waraana kaaba Itoophiyaa waggoota 2 ture booda walii galtee nagaa mallattaa'een nagaan dhufuus yeroo waraanaa qaamolee lola keessatti hirmaatan badiin himatamanis hundi isaanii garuu ni waakkatu. Hojii koomeedii fi aartii kaaniin kan beekamu Lejii Yaareed dubbiin miidiyaa hawaasummaa gubbaa taasisee erga dheekkamsa kaasee booda poolisiin to'atamu dubbii himan poolisii federaalaa Jeelan Abdii himan. Qondaalli poolisii federaalaa kun BBC'tti akka himanitti amantii arrabsuu fi uummata walitti buusuuf yaaluun shakkamee jimaata darbee mana jireenyaa isaatii qabamuun to'annoo poolisii federaalaa jala jira. Hidhamuu isaa dura miidiyaa hawaasummaa TikTokii fi Feesbuukii fayyadamuun viidiyoo kallattiin dhimma amantaa Ortodoksii xiqqeessuu fi jechoota safuu cabsan fayyadamuun yeroo arrabsu dhaga'ameera. Waa'ila koo Galaana Balaayitu Jeelan Abdii dubbise. Buufatanni itti hidhame fa'aan beekamaa namni gaaffii kaasaa waan federaal poolisii yoo jette bootaa tokko bichaadha bootaan biraan jiru. Meeksikoo jechuudha. Meeksikoo jechuudha. Himanni irratti dhiyaate jira. Wanjal mirmara yookiin iddoo yakka itti qorannoo yakka. Qaamni isa himate jira haga ammaatti. Jira isa nu ibsuu dandeessu. Uummata walitti buusuudhaan amantii arrabsuudhaan uummanni akka ta'u godhuudhaan gara akka jeequmsaatti deemu gochuudhaaf kana godhaa ture jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootu himate moo himannaan gama sanaan? Nuti akka waan ta'eef wanni akkana yakka waan ta'eef dursinee qabne jara dura qabne jarri maglacaa isaanii ka'ee baasanii irratti gaafatanii immoo dura dursinee waan uummata walitti buusuuf dhimmichi dhimma hamaa waan ta'eef uummata walitti buusuu fi uummata Oromoo gartee jibbisiisuu akka uummanni Oromoo jibbamu godhuu waan ta'eef kun kanaaf to'annoo jala oolchu. Fakkeenyaaf gurbaan kun bakka bu'aa uummata Oromootiif yookiin immoo bakka bu'aa amantiilee miti. Inni biyya bulchaa jiru Oromoo miti jedha. Oromooti biyya bulchaa jira sabab sablamni bulchaa jira walqixxummaadha. Akkana kana hubachuu dadhabee namni walitti uummata walitti naquudhaaf
wanni haasa'u marti gaarii miti gurbaan. Oromoon isa dhageenye Oromoon beeta kiristaanaa nu arrabsi jedhee narra dhageenye namni bakka isa buuse hin jiru. Yakki inni dalagee waan gaarii miti. Sanirraa ka'ee poolisiin osoo namni himatiin hin eegu wanna dhimma uummataa fi uummata walitti buusu amantii fi amantii walitti buusu dhimma uummataa fi amantii walitti buusu dhimma gartee saba tokko jibbisiisu. Kana yoo argee to'annoo jala oolu. Ofii Oromoodhaa ofii Oromoo irratti dalage. Jechuudha ati mee ofii keetti ilaalati bakka san teessee maqaa saba Oromootiin waytii beeta kiristaanaa namni waan barbaadutti amanuu danda'a. Beeta kiristaanaa keessatti waan akkanaa dubartii akkana godha maal jechuun kun maali? Wadhaamichi nawriidha kun. Uummanni Oromoo safuu qaba bara. Maaliif waan amma dalagamu beekta uummata Oromoo sabaaf sablamni walitti buusu kana jibbisiisu waan akkanaati warri dalagamu. Egaa isin amma tokko safuu aadaa wal danda'u waan akkanaa cabsuudhaan himachaa jirtu kan biraa immoo yakkadhas waan jedhu kaasaa jirtu. Akkanuma uummata walitti buusuun jeequmsa uumu akka uummanni gartee jeequmsa uumee walitti kaasuun sabaaf sablamni walitti kaasuun yakka'e. Namootni akkanuma miidiyaa hawaasaa irratti immoo haasa'anii dibeetiin biraanis jira mirga yaada ofii ibsachuuti waan jedhu warri kaasan jiru. Mirga yaada ofii ibsatu barate daangaa qaba. Daangaa san bira tartee anamma mirga kee tuquun narra hin jiru. Yaada kee ibsachuu dandeetta. Mana amantii tokko arrabsu jechuun uummata kana ati amma mana amantii sana arrabseen mana amantii san duuba uummatatu jira. Uummata san kabajuu dhabu jechuun ati wannaa dhabu jechuun uummata kana amantii kana arrabsu jechuun uummata kiristaanaa salphisuu jechuudha. Maal jechuu kun achi keessatti dubartii waliin wal qunnama jechuun maali? Bootaa kabajamaa miti nam uummanni bara akkasitti qabeef maaliin kun wanni akkanaa Oromoo waan akkanaa hin jedhu dhugaatitti maa. Waan salphataadha waan salphataa waan ta'eef. Mana murtii dhiyaatee jiraa? Dhiyaateera nama odeeffannoo waan qabuun dhiyaateera. gidduu namoota gaggabaaboo sanitti ajajaan humna addaa Sudaan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalo humnootni isaan ajajan bal'inaan magaalaa Kaartuum keessa buufatanii akka jiran himan. Dubbiin ajajaan kun dubbatan garuu kan torban dura waamicha araaraaf gaafatan kan faallesudha. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un ji'a kana keessa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin daawwachuuf akka jedhan aangaan US BBC'tti himan. Hoogganoonni lameen Kooriyaan Kaabaa Moskoof meeshaa waraanaa haala dhiyeessitu irratti mari'achuu malu jedhanis bakki qondaaltotni lameen itti wal argan garuu ammatti ifa hin godhamne. Ministeerri barnootaa Faransaay torban darbe mana barnootaa keessatti barattootni musliimaa uffata abaayaa jedhamu akka hin uffanneef dhorkuun booda barattootni 300 ta'an uffaticha uffatanii gara mana barnootaa deemuu isaanii himeera. Akka ibsa mootummaatti barattootni hedduun uffata geeddaruuf tole jedhanis barattoonni dubaraa 67 garuu diduun gara manaatti deebifamaniiru. Gara dhimma nuti yoo ceenu ministeerri muummee Abiy Ahmed dhimma dabalii mindaa fi faayidaa barsiisotaa irratti waldaa barsiisota Itoophiyaa waliin mari'ataniiru. Pireezidaantii waldichaa Dr. Yohaannis Bantii ministeera muummee Abiy Ahmed waliin dhimma qulqullina barnootaa irrattis mari'achuu himaniiru. Gaaffiin mindaa barsiisotaa waggoota lakkoofsa ka'eera kan jedhus gaafadheera. Dhimmoota gurguddoo irratti mari'anne kan akka qulqullina barnootaa wajjin wal qabatee rakkoo jiru akkamitti furuun danda'ama kan jedhu irratti keessaa uummanni qulqullina barnootaaf gumaacha godhan hedduu ta'us ijoon Ogeessa maallaqa ga'umsa barsiisaa leenjisaa filachuu irratti akkasuma immoo onnachiiftuu kunuunsa malu kan hojii wal qabatee qopheessuu hojii wal qabata waan ta'eef inni kun gosa keessaa akka galuu fi xiyyeeffannoo akkatti kennamu kan taasisu haala gaaffii barsiisaa dhaggeeffatanii deebitanii hojii wal qabatee jiru qaamni mari'annee jira jechuudha. Dhimma gamoo ijaarsa gamoo piroojeektii akka biyyoolessaatti qabannee jiru irrattis akka waliin mari'anneetti qaba. Mariin har'a ministeera muummee waliin taasisan abdii barsiisotaaf mindaa dabaluu qaba jettanii yaaddu? Mindaa dabaluu qofatu hin taane mindaa dabaluu haala qaala'insa gabaa yoo to'achuu hin danda'amu mindaa dabaluun qarshii keessa taa'u miti. Caalaatti gabaa haalatti tasgabbeessuu hin danda'amu sirna ekonomiksii hordofee akkaataatti hojjettoota caalaatti kan bu'aa qabu barsiisaadhaaf. Akkaataa marii keessan kanatti waliigalaan qulqullina barnootaa adeemsa baruu fi barsiisuu fooyyessuu fi akkasumas gaaffii barsiisotaa deebisuu ilaalchise abdii ministeera muummee isiniif kennan ni jira? Garbachuuf barnoota irratti hojiin wanti hojjetamaa jiru bal'aadha. Dhimmoota galtee barnootaa input sochiin uummataa sadarkaa biyyaatti dhaawamchi godhamee naannolee hundumtuu tumsanii galtee barnootaa hir'ina hedduutu jira mana barumsaa keessa manni barumsaa laabiraatoorii hin qabu. Meeshaalee deeggarsa barnootaa hin qabu sun guutamuudhaaf kallattii hundumaan qaamni tokko irratti hirmaatu sochii godhamaa jiru waan nama jajjabeessu kan kaasanii jiru ta'us garuu ammas taanaan ga'umsa barsiisaa fi isaa lacheessuu irratti leenjii irratti xiyyeeffannoo hin qabne yoon ta'u gama keenyaan cimsinee dhufnee jirra jechuudha.
Booda kana barsootni addatti leenji'anii hojiitti bobba'an hin dhaga'amu kun maaliif laata? Barsoota meeqatu akka Itoophiyaatti jira Dooktara? Ammaaf miseensonni keenya kuma dhibba torbaa ol ta'u lakkoofsi kun gara waggaatti dabalaa deemaa dhufa itti kan danda'e. Kanaaf lakkoofsi hojiirraa yeroo waggaatti dabalaa jira kun immoo leenjiin waan jiruuf. Dhiyeenya qabxii gadi bu'aatu galmaa jira akka dhageenyetti keessumaa kutaa 12ffaa akkasumas kutaa 8 irratti illee barana kan mul'ate. Ministeera muummee kana fooyyessuuf kutannoon qaban hammam isin onnachiiseera? Xiyyeeffannaan qulqullina barumsaa fooyyessuudhaaf godhamee jiru guddaadha. Kanneen hedduu hojjetamuu fooyya'uu qaban keessaa tokko haala sirna kenniinsa qormaataati. Kun qulqullina akka kennamu gochuun waan gaarii tokko yeroo baay'ee rakkoon galataa rakkoon qormaata irraa waraabuu wajjin wal qabatee jiru waggaa hedduudhaaf dhageetti dhabuurraa waan ta'e barana ture kan amma ga'e malee rakkoon qormaataa wajjin wal qabatee jiru haala qormaataa wajjin wal qabatee jiru hedduu ture. So inni kun akka waan gaarii tokkotti ilaalla jechuudha kan kennamu kana. dhumarratti bara 2018 erga ministeera muummee Abiy Ahimad aangoo qabatanii naannolee hokkaree keessatti hammaatu keessaa tokko naannoo Amaaraati. Qondaalonni olaanoo naannichaa rasaasaan ajjeefamanis ni jiru. Kun hanga dhiyeenyatti gaafataman paartii badhaadhinaa naannichaa Girmaayee Shixilaa ajjeefamanitti itti fufe. Yeroo waraana naannoo Tigraay qaamni hidhatee ture faannoon meeshaa hiikkachuun gara jireenya idileetti deebi'uu diduun qormaata naannicha mudate biraadha. Magaalota godinaalee fi aanolee adda addaa to'achuun caasaan mootummaa akka tajaajila uummataa hin kennine danqaa ta'us mootummaan himaa ture. Haa ta'u malee ajajaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa ibsa torban darbee kennaniin humni kun sadarkaa yaaddoo hin taane irra gahiiraa jedhan. Gaaffii uummata Amaaraa dahoo godhachuun humnaan aangoo qabachuuf socho'aa turuus himaniiru. Ofii humnoota siyaasaa uummata Amaaraaf falmina jedhanii fi dhaaba biyya bulchuu maaltu walitti buuse? Biyya Siwiizerlaand magaalaa Zuurik kan jiraatanii fi siyaasa Itoophiyaa irratti xiinxala kennan Assabaa Raggaasaa dubbiseera. Paartiiwwan mormitoota Amaaraa 1995 marraati heerri mootummaa sirni federaalaa hundeeffamerraa jalqabanii sirna sana mormu isaan hin barbaadan. Sirni walqixxummaa sabaaf sablammootaa akka hundeeffamu hin barbaadan. Maaliifi impaayerri Itoophiyaa sun gaafuma isheen hundeeffamte jalqabee aadaa tokko afaan tokko olaantummaa saba tokkootu siyaasa irratti dinagdee irratti kan geggeeffamaa ture. Sunimmoo kan isaaniidha. Kanaafi isaanii akkaataa isaan itti Itoophiyaa kan jettu sana kan ilaalan Itoophiyaa aadaa tokko mul'istu, Itoophiyaa afaan tokko dubbattu, Itoophiyaa amantaa tokko qabdu. Amma immoo gabaayyitti sii dhufaa kan isaan jedhaa jiran Itoophiyaa kan hundeessisnudha. Akka nu fakkaatutti akka nuuf ta'utti hundeessinee warri kaanii ittuma makamanii amma dantaa keenya waan nu barbaannu hanga eeganitti nu wajjin jiraatu malee nudha Itoophiyaan kan hundeessee jedhu. Maalidha kan ta'e yeroo sana keessa addi bilisa baasaa Tigraay yookaan TPLF humna guddaa waan qabanii fi sirna sanarratti warra mormitootaas gaduma rukkutaa 2005 irratti fakkeenyaaf yeroo filannoo booda waan dhufe hin beekna. Sanarratti akka isaan ol ka'anii hidhannootiin haa turuuti karaama siyaasaaniyyuu dhufanii falmanii yaadicha sana akka isaanii waliin kaasne godhaa turanii. Abiyyi garuu sanaaf karaa bane. So sirna sana barbaadu suma isaan dura barbaadan sanaaf karaa bane Abiyyi. Akkasii yoo jenne karaa bane yeroo jennu karaa bane kan jennu aayidiyooloojii isaan barbaadanidha. Fidee dhufe Abiyyi. Aayidiyooloojii isaan barbaadan Itoophiyaa isaan barbaadan sana ijaaruu marratti kan inni tattaafataa ture. Kanaaf deeggarsa guddaa qaba ture hanga 2022tti isaan irraati warra Amaaraa irraati jechuudha. So kana jechuun paartii badhaadhinaa yookaan bilisiginnaa jedhamuu fi warra Amaaraa gidduu aayidiyooloojiin yookaan adda addummaan siyaasaa hin turre. So maalti ture kan jedhu yoo ilaalle isaanii kan isaan barbaadan egaa olaantummaadha, lafa bal'ifachuudha. Kanammoo argineerra walqaayitiin qabatanii raayyaa qabatanii Wallagga keessaati kan keenyadha jechuun kun dhufee karaa Shawaa Kaabaatiin Karrayyuu kana Oromiyaa karaa daangaa isaa naannoo Amaaraa wajjin wal daangessu hundumarratti babal'ifachuutti ka'anii naannoo Tigraay irraa ta'e akkuma beeknu kana qabachuutti ka'anii kana jechuun waan isaan barbaadanii lafa babal'ifachuudhaa fi olaantummaa sana mirkaneeffachuudha jechuudha. So kan isaan ittiin warra isa mootummaa federaalaa wajjin wal dhabanii erga lolli naannoo Tigraay sun dhaabbatee gara araaraatti yeroo isaan deemanii waan isaan dura barbaadan suni jalaati fashalaa'e karaa tokko. Araarri Tigraay wajjin bu'ee jechuun lafa isaan yeroo lola Tigraay sana qabatan fakkeenyaaf walqaayitiif raayyaanii akka heera mootummaatti deebi'ee gara Tigraayitti deebi'uu danda'a. Maaliif Tigraay jala ture
yeroo waggoota 27 waggoota 30 darban waan ta'eef jechuudha. Waliigalteen Pretoria akkaataa heera mootummaa waan jedhuuf. Waliigalteen Pretoria kan inni jedhu daangaawwan suni akka heera mootummaatti sirra'aa jedha waan ta'eef kuni isaaniin baay'ee mufachiise. Sun ergan ta'iini muffannaa guddaa ta'ee ergasii immoo waan biraan kan dhufe maalidha? Yeroo sana carraa lola sanaatti fayyadamanii humni isaanii humni milishaan isaanii humni poolisii addaa isaanii fi humna amma faannoo jedhamu kuni baay'ee hidhatani. Kun immoo mootummaa naannoo Amaaraatiifis haa ta'u mootummaa federaalaadhaaf sodaa guddaa uume. Erga sanaati mootummaan federaalaa sana hiikachiisuu irratti warra faannoo sana akka isaan hiikkatan warra milishaan humnaa olii